Shamarka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii akkam fayyaa jirtu akkuma isinitti hojii eegaleera yeroo kana darbeetaan dhufaa guyyaan dhufaan jiru gara YouTube kanaa jechuudha. Gaafii hedduu komentii baay'ee na barreessitanii warri isiniin deebisne dhiifama isin gaafadhaa ittaansuudhaan immoo yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti kan dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuudhaan yeroo hundumaa viidiyoon kiyya tattamaan akkasiin bira ga'u godha akkasiin fayyadus immoo abdiin qaba jechuudha viidiyoon kuni sababni isaatis mata duree adda addaa irratti viidiyoo nan hojjedhaa jira yaada namoota irratti akkasumas hojii dhuunfaa kootiitii fi jireenya namoota dhuunfaatillee ni tuttuqa jechuudha. Keessattuu dhiiraa ilaalchitee ijoollee dhiiraa ilaalchisee viidiyoo hedduun hojjedhee ture waa'ee rifeensaa waa'ee jaalalaa wanta adda addaati jechuudha maloonni namni argisiisu kitaaba adda addaatirraa fi akkasumas immoo jireenyaan ofii kiyya jiraadhee argeerraa ekspiriyaansiin qabu sheersiniif godhaatiin argama jechuudha. Har'atillee egaa namni baay'een hedduun gaafii adda addaa na gaafatanii muraasa isiniif deebisaa jira jechuudha. Sababni isaatis immoo yaa akkuma isiniin jedhee gaaf tokko mana sababbiin hin oolleef geeroon galuutti immoo baay'een dadhabaa waan ta'eef viidiyoo hojjechuudhaaf naaf hin mijatu kanaaf jechuudha. Har'a jechuudha shamarree takka biyya Dubaayiitii na barreessitee Dubaayirraa akkas naan jette jechuudha. Abbaan manaa kiyya yookiin jaalalleen kiyya duraan asitti wajjin jiraachaa turre baay'ee na jaalata ture. Dura yeroo wal baran jechuudha. Sana booddee immoo dura yeroo walitti dhufnu baay'ee na jaalata ture. Akkasumas immoo ergatii ani biyya ergan ani wajjin jiraachuu jalqabnee da'ee mucaa tokko godhadhee na jibbee jette. Odoo Dubaay hin deemin dura beeka. Annaa na jibbee baay'ee na jibbee wallolee isarraati deemeen qarshiidha baay'ee tokko rakkadhee tan gara Dubaayiitti deemee amma immoo erganaan qarshii argadhee ganaan jijjiiramee na waliin jiraadhu wajjin hin jiraanna baay'ee si jaaladha naan jechaara maal godhuun qaba naan jette egaa dura jaalatee jira wal jaalatanii osoo wajjin jiraachaa jiranuu erga wajjin jiraachuu jalqabanii erga isheen mucaa deechee irraa jibbaa dhufe jechuudha. Sababuma jibbeessa irraan kan ka'e immoo baay'ee nadhaan jettee inni konkolaachisaadha baay'ee nadhaanaa uumaatti wanna namni mana keessa jirutti fakkaatu kabajanaaf hin qabu na salphisaa bakkuma argeetti jettee ergasiiti immoo sana booddeen dadhabee irraa deemee erga irraa deemee booda immoo amma erga namni biyya irraa deemitu baay'ee tureeti jette kan Dubaay deeme komentii ishiin dhumti keessa nu ilaaluu ni dandeessanii maqaa kiyyaan aynaan jette erga baay'ee teessee sana booda gara Dubaay deemte jechuudha. Erga Dubaay deemte ishiin jijjiiramtee uffata garaagaraatti suuraa ka'uu jalqabdee of qaqqabuu jalqabdee immoo sin jaaladha natti araaramii mucaa keenyas wajjin guddisna naan jedhee jette. Egaa kana ana qofaa miti jechuudha kan komentii yookiin immoo asteetii siif kennu namoonni viidiyoo kana daawwatan hundumti isaanii akka yaada mataa isaanii si barreessan abdiin qaba. Abdii guddaan qaba jechuudha. Yeroo tokko maalidha wanti biyya kanarratti ta'aa jiru keessattuu jechuudha. Waa'ee adda addaa isinii barreessee ture isiniif viidiyoo jedheen ture baay'ee sababbii dhiironni yeroo tokko dubara shamarree jaalatanii sababbiin isaan irraa jibbanii irraa deemaniif immoo maal akka ta'e beektanii tokkoffaa yoo qulqulleessuu dhabdeedha lammaffaa immoo amala ishiin duraan yeroo inni jaalatu san itti argisiisuu silkiidha sa'aatii dheeraa wajjin haasa'een jira itti argisiisuu dhabdeedha. Nama fakkeenyaaf nama gaarii taateetti dhiyaattee erga isa wajjin galuu jalqabdee immoo uffata ishee ofiin eegdu qulqullina ishee eegdu akkuma ta'etti zirkirk jettee kan jiraattu yoo ta'e sababii kanaaf jibbuu danda'a. Isheen garuu sa'aatii dheeraa himuudhaan wajjin haasofnee jirra gonkumaayyuu jette gonkumaayyuu intiniin keenya rakkoon keenya kanaa miti. Ani akkuma duraanitti homaa tokko wanta itti jijjiirameen qabu garuu erguma mucaa kana da'eeti. Omaayyuu jette omaayyuu ittiin fakkaadhu dubartii waliin irree argee gaafa namni maaliif jedheen maal si dhibee naan jedheen naan rabsaa naan jette egaa kun rakkoo isheeti jedhee yaadu'an jechuudha.
argaan jira 100% garuu akkaan hojjettanii dubbachuun baay'ee isinitti ulfaataa ta'us nutti ulfaata. Namni tokko wanta hin argine tokko wanta ijaan hin argine tokko akkas ta'ee biloo akkanaa biloo akkas jedhee dubbachuudhaaf hin ulfaata miti garuu jechuudha akkaataa ishiin naatti ibsitee fi wanti nani dhaga'e sun dhugaa yoo ta'e jechuudha sirriin goone jedhee yaada. Sirriin goone. Egaa nuti keessattuu dhiira bara kanaa dhugaa isiniin jedhani waaqa hin beeku sammuun na dhukkuba yeroo yaadee jedhu jechuudha. Warri haadha manaa fi abbaa manaa qaban baay'een isaanii warri haadha manaa qaban dhiironni jechuudha. Sammuun isaanii maal akka ta'e hin beeku daa'ima isaanii haadha manaa isaanii ni dagatu yaa ta'u shamarree biraa yeroo arganii alatti gadi ba'an akka carraa ta'e namni kamiyyuu dhiiraaf dubartiin karaa kamiin wal arguun isaanii oolu garuu odoo dagachuu baattanii si fayyada. Fakkeenyaaf haadha manaa akka qabdu shamarree takka akka manatti si eegaa jirtu odoo dagachuu baattee odoo yeroo hundumaa yaadattee baay'eedha jedheeti yaada. Gaariidha jedheeti yaada. Sababni isaatis siin fayyadu ka. Already haadha manaa qabdaa wanti gargar isaan godhu dubartiin hundinuu tokko waan ta'aniif wanti gargar isaan godhu oomtu hin jiru jechuudha. Inna ani maadha yeroo hundumaa kaasanii jechuu barbaadu amma fakkeenyaaf okay shamarreen tun amma jireenya mataa ishee jiraachuu ni dandeessu okay waliin taane gargar baatee jirti. Amantaan kamiyyuu namni akka gargar bahee jiraatu haadha manaa fi abbaan manaa tokko akka gargar bahanii jiraatan hin deeggaru garuu immoo nama kana argiteerti wajjin jiraatteerti kabajaa isheedhaaf hin qabu baay'ee ishee tuffatee ishee aqwaasha ishee haadha manaarree dubartii biraarree irratti yeroo dubbisu gaafa nani maaliif jedhanii homaattuu iyyuu nan lakkaa'u homaatti hin fakkaadhu jette. So kana jechuun maal jechuudha gabaabumatti isheedhaaf fedhii ishee hin qabu jechuudha. Gaafa isheen biyya arabaa deemtu daa'ima ishee maatii ishee bira goote gaafa isheen biyya haadha ishee bira goote deemte gaafa isheen deemtee jijjiiramtee uffata haaraa irratti argee ishee feesbuukii fayyadamuu jalqabdee zanaa jettee jireenya mataa ishee jiraachuu jalqabdu immoo akka hinaaffatetti dhufee tokko kootu na waliin jiraattaa siin jaaladha. Jaalalli maalidha? Dursa eecha ture. Namichuma kana biraan turre moo isa bira isa wajjin jiraachaan turre moo sababii maalii ta'u amma akkamitti ta'uu danda'a jechuun kaleessa eecha ture. Isuma biraa deeme jette jechuun isa mana tokko osoo hin taane biyyuma tokko keessa jiraatanii baay'ee tokkoon biyya keessa ture. Sa'aatii sanaan irraa deemeellee homaa tokko wanti inni na gaafatee achumaan na irraanfatee na dhiise jette. Kana jechuun immoo har'a ati deebiitii isa wajjin hin jiraadhu. Bargit namni jijjiirama kanatti nan amana. Amma garuu ati asiin jirtu amala isaa jijjiiramuu isaa maal isaa waan beektu tokko iyyuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu gaafa dhufte taasgabbaayi sirriitti taasgabbaayitti yaaditi. Jireenya mataa keetii jiraachuu jalqabi. Eenyu waliin illee haa ta'u garuu itti yaaduu hin dagatin. Itti yaadi. Ani gonkumayyuu isa wajjin inni taa'e isiniin jedhu. Bargit hin beeku jijjiiramee of jijjiiree sababii ati fa'aa jettee feesbuuk irratti duwwaa si argee qofa yoo ta'e ammas akkasitti deebi'u gaafa birrii qarshiin arabaa bara jireenyaa kee guutuu sin jiraachisu. Dhugaa isiniin jedha namni kamiyyuu sababiin inni gara biyya arabaatti koottaa biyya keessanitti galaa isiniin jedhu isa inni guddaan kanaadha jechuudha. Maaliif qarshiin biyya arabaa gaafa isin biyya arabaa dhuftanii ji'a ja'a dongootiin qarshiin keessan ni dhuma. Sana booddee normaal jireenya jiraachuu jalqabdan hojjechuu jireenya biyya keessa wajjin waliin deemu mindaa akkasii baruutu dhufa wanta adda addaatu wanta hedduutu jijjiirama. Kanaafuu wanti nan isiniin jechuu barbaadu gara mataa keessanitti deebi'aa shamarran keessattuu jechuudha. Gonkumayyuu wanta akkanaatiin gowwoomuu attalalamuu qabdan sababni isaatis wanti isin fayyadne gonkumayyuu argiteertaa hin beektaa malee isaa meebi biyyatti galee amma hin dubbisin dhugaa isiniin jedhaan silkii kee cufadhu akka yaada kiyyaatti shamarreen tun dhiira san silkii ishee cufattee caal jechuudha kan qabdu irraa. Inni garuu gaafa isin jaaladheeraa gaafa isin jedhu gara jireenya keetti yaaseenu malee ati gonkumayyuu hin dubbisin. Sababni isaatis gaafa biyya dhuftee adda qoddee eenyu akkamitti akka jiraatu eenyu jijjiirame moo jijjiiramne eenyu wajjin akka jiraatu tasgabbaa itti yaadi. Gonkumayyuu bilbila wanta akkasii yaadini gara biyya keetti nagaan galisiin jedha. Hundumti keessanuu yaada mataa keessanii akka qoddaniif abdiin qaba. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gaddu godha. Yeroo hundumaa viidiyoo natattamaan akkasiin bira ga'uunaaf godha. Galatoomaa nagaan tura sinan jaaladha baay'ee. Warri akkasumas immoo yaada keessan
komentii na barreessitan isiniif hin deebisne suuta isiniif hin deebisa dhiifama naa godha waan hin biizii ta'eef isinii jechuun barbaada. Baay'ee baay'ee.